Wallon jirra. Godina Walloo. Deero. Abi. Niguma. Fayya akkam? Nagaa. Akkam? Nagaa. Manni nyaataa jira wallaa kan. Ayyee. Okay, galatoo. Garas deemna. Malee. Abo bakka wayii nu dhaabitini. Saa dheeraa oofnee bakka wayii dhaabannee mee bishaan dhugnaa yookaan. Salaamu alaikum. Akkam nagaa? Fayya. Niguma. Alhamdulillah kunoo jira. Kunoo jira. Akkam isin? Nagaa. In seenaare? Ayya. Seenu yoo jedhani ima seenu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa? Nagaa. Nagaa. Akkam jirtu? Fayya. Akkam nagaa? Nagaa. Kunoo jira. Akkam? Alhamdulillah. Bareeda. Akkuma tasaa as dhaabanne. Hayyee. Eessarraa dhuftan? Nu Finfinnee irraa dhufne. Bakki inni jirru kun Walloon akka ta'e ni beektu. Okay. Walloo maa miti jedhe? Walloon eessa amma kun bakki inni jirru kun? Kuni amma ana jillee xumugaa Baxxee jedhama bakka jedhamu jiru kun magaalaa Baxxee jedhama. Hayyee bakki itti jirru kun maayin wannoo kam keessa jira? Godina moo maayin? Godina Kamisee. Kamiseedha godinni isaa. Godina Kamisee jechuudha. Godina Kamisee ana jillee. Kamiseen takka hagam takka fagooti? Ayya kiiloomeetirii hammam taatu shiin almarra dhibban taatiisi. Hojaa tamtee malee dhibban ta'u. 50 kiiloomeetira 50. Kiiloomeetira 50? Hai Kamiseen asuma kaa? Kamiseen asuma. Ahaa. Kamiseen asuma. Si Walloo Oromiyaa keessa jirti moo kutaa Amaaraa keessa jirti? Akkam? Amaaraa keessa jirti jechuudha. Walloo Oromiyaa zoon Amaaraa kilili jedhaniini. Garuu wanni tu addaan nukute Dabra Seenaa kan jedhamtu godina aanaa takka. Dabra Seenaa bira darbinee turre itti reefu dhufe. Dabra Seenaa santu addaan nukute malee Karrayyuun gabayaadha walirraa godhanna. Uummata Karrayyuu jedhamu. Karrayyuu? Karrayyuun Dabra Seenaa santu nukute addaan. Godina takka jechuudha. Nuti amma Walloo Oromoo Wallooti malee saba addaan nuun jedhan saba addaati miti nuti Oromoodha. Oromoodha nu. Saba addaa kan naannoo Amaaraa godina Amaaraa jalatti argamu naannoo Amaaraa jalatti argamu nuun jedhan. Nu saba Oromooti saba addaati miti. Karrayyuudhaan ganda takka godina aanaa takka addaan nukute. Akkamitti? Wanni itti akaakayyu. Akkam akaakayyu? Nagaa qabdanii? Fayyuma? Nagaa? Ayyee. Kalee qal'aba dhufee ni jalaa deemte. Dhiifama. Akkam isin? Amma namni jetteemi. Ana suni ana eenyu? Abbaa eenyuti? Abbaa Aliiti. Abbaa Ali. Ana isaa miti. Ali Ahmad. Ani ammoo noo dhufe abbo asuma. Ali Hamma Jaarramo. Akkam jirtan? Nagaa. Akkam. Nagaa. Galaanni Rabbi haa gabu. Isin eenyu? Keessummaadha. Ani keessummaa. Oromiyaarraa dhufani. Keessummaadha Oromiyaarraa dhufani. Abbo. Maa boottan? Lakki Boyinaan. dasita makeessan darbeeta. Boyinaan. Dhufee asan jira. Bakkaan halkan keessaa baqadhee dhufetti guyyaa akkanatti ifaan itti galee bakkeen itti lolamellee. Ati bakka biraatii dhufte? Ani Awustiraaliyaarraan dhufee. Inni illee diyaasporaadha. Warra alaateedha. Barinni akkana bareedee hojii arguun Oromoo lafa abboon illee kan narraa baasa. Dhugaa jedha narraa baasa. Hin jiru jechuun bira. Ani warra maasiina fakkaate. Innis warra maasiina firraa. Kaleessa dhufte jechuudha. Ayya kanallee sirraa baafna. Kiyyaati. Asii halkanan bahe ugaan bahu. Lolamee jechuudha. Sani an dhalatan biyya naati jechuu barbaadeeti kaleessa dhufe.
Adaat illee warraan mala faadhu jechuudha. Keessumaa yaamanaa manaa oofu. Atillee kuni abbaa gadaati biyya yeroo ammaati. Abbaa gadaadha isin. Abbaa gadaati kuni. Ayeekom. Niguma. Akkami. Aboo fokkadhani kun narraa bireegaa. Kana sirraa jijjiirra. Kan narraa baasa. Kana sirraa baafna. Isin fakkaachuu fedhaan. Sirraa baafna amma. Narraa baasa. Kan sirrallee baafnallee aseennu qa. Aseennu. Aseennu. In seenaariin seena. Akka ajaa'ibaa kana seena. Aseennu naan jettanii osaniimu. Sosinna uummatarra hin qabdu waan isin dabda amma maaf uummata tasa. Yaa dhumna keessumaa wajjin kun dhufuutti jiru. Asias qubata manni keessan kana. Manni kiyya kana. Egaa akkasii waraani. Hayyaa marhaba. Aadaa keenya kun aadaa Oromoo fi gaanii beekanii. Kuni waboo fakkaata kun. Waboo. Qeerroo ajaa'iba fakkaata kun. Akkami? Niguma. Naguma jira jirtu. Amaali. Jirtu. Akkami? Niguma. Aboo ijoollee inni bareedu barbaadan. Akka jarri fakkaatan argitu. Atillee Siif qeerroo kun qeerroodha. Qeerroo kun. Ala keenya babbareedu fete. Suuffisina bara waan jira. Suuffisina. Aboo uffachuu fedhaanii. Kan biraa baasina. Seen si wifna. Kan biraa baasina. Kan narraa baasa. Eesirraa baasina. Isin fakkaachuu fedha. Haadha siifin kennatu. Wali taane? Wali galee. Nu illee akka kana bakka nu fakkaatu waan kee barbaada. Maal jennaan fokkaadha eenyu fakkaata kun. As keessa. Wanni aadaa ofii bareedee Ni jira ni qabna bar. Ni waan guutee jira. Waan guutee. Seenee kan irraa baasaa jedhama. Marraa kun. Baasina. Suuta Barbaaduma. suuta beesu. Baasii furaa waan. Simbo shami. Abiin ni jira. Abii maayin? Abi jechuun. Kan biraa Abii jechuun kabraa jechuudha. Surra kalee baafadha gaa. Olma isheen olma isheen. Akkamii baafatta? Mana isheen mana isheen. Jibbe ofirratti agartee. Uffata adda maaltu ga'e surri. Abbaa qabsooti immooti. Abbaan qabsoo laggaa nama argame namni hin cimataa irree qabu san irratti immoo cimina da'ata. Amma deetee hin cimannaa. Duddi kan kee maalii jedhan. Nuyi gaafa duddi kan kee maalii jedhan gaafa san akka isaan badiirra jiran jeene duddi foon qabaa duddi gaggaa jedhan. Sin ajaa'ibuu kunillee. Duddi kee maali? Jabra hundin Jarbaan kee maali jechaadha. Mee ammallee akkamitti duddi gaggaa maqaadhaan loo bakka foon qabullee kanallee maqaadhaan duddi kan kee maalii jedhan gaafa san badii isaanii jennan. Duddarraa foon arganiin kutanii. Hayyaa jarattiin baddee jenne nu illeeni. Ammoo meeshaa kanaa hudduu saalaarraa baasaniiti akkanatti jaarsi bara wahuma tissa. Raaga jani nan beeka. Qawwee kana akkanumatti hudduu isaarraa baasaniiti mashima gabaabduu tana diratan. Agartee jarattiin badde wayyaaneen badde waan ta'amnuuf hin qabnullee jennamu. Maal fakkaata? Nagaa akkamni laguma walloo fakkaata. Siikama silaati. Meeturre siinamichuma silaati. Siisi wallaalee hoo. Akkamitti irraa Akkamitti bareeddee dhuftee. Akkasuma qeerroodhaan kan inni kun Akkasimi. uumama ofii. Uumamuudhaaf harkanii. Jaratti nama bareechise. Obboleessa mucoo surraa kaatu sanii barinni. Amma isuma. Obboleessa isaati. Kunno. Obboleessa isaati. Kana laal. Hin fakkaatu. Kan argina. Achi fageessinarraa darbe. Isa kana amma Kana wanni jee jira. Nuffadhu jee jira. Ayyaa. Mucuma silaa san tukkanatti bareedee laale. Garaan isa seene. Eessaa dhufte jechuun itti hin jiraami. Siraalee wanni jaraa san kaataami. Wannan amma albeesan fedhaaniire. Gojoba jechuun isaa. Gojoba jedhaniini. Asirra. Laki. Bareeda. Haagima gaafadhe laki. Galma kiyyaa jechuun isaa. Irraanfachuudhaan komattee badi jedhafachuu kasaree maraattee kanaaf kan ituuta aangoo amanfattee. Kota. Sena. Sodaadhe kaan. Sodaatin kun Laki. keenya kun. Sodaadhe. Sodaadhe. Guma. Kana kan ol qabaa kana. Qawweensi inni ayyaama asitti nama
Ani bar wattaaddara callaattu qawwee qabachuu danda'u fakkaatee bakka. Kanaan fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Akka waraanaati moo isinii moo akkuma of eeggachuu? Of eeggannoodha. Ijoolleedha. Abiyyaanatti dhugaa ijoolleen amata 14 taate qawwee bitamaaf. 14tti qawwee bitamaaf. 14 qawwee bitamaaf. Intanan dura balli kan jedhan tokkotu jira amma egaa kun jijjiirame kun irraa jijjiirame malee qawwee bitamaaf. Qawwee tana yoo bitannu kuno armaan gadi gammoojjii jenna ni godaanna qeerransa jira leenca jira walitti hidhamtuudha. Inni hayyamama jechuu barbaadetti walumaa galatti. Qawween kun akka isinii hayyamama jechuudha. Jiruu keenyatti loon waan tiffattee taaneef waan sanii wal qabata. Ijoolleen waggaa 14 irraa qawwee itti kennan jechuudha. Waggaa 14 irraa qawwee itti kennan. Ahaa. Silaa bakka bittanii isin gaafadhu. Bakka binne nun gaafate. Nun gaafate. Silaa mootummaan isin kennan jettu nuu binne bakka binnu nun gaafate. Bakka bittanii isin gaafadhu jechuudha. Ayyee. So qawween kun maal jedhama? Ka AK-47 jedhan sanii? Kilaashnkoob. Kilaash maali? Kilaashnkoob. Kilaashnkoob. Ajaa'iba. Kumaan ajaa'ibaati. Inni ulfaatallee? Inni ulfaata. Amma as keessa kana keessa 30tu jira. Abbaa 30. Irraa turanis akkuma keessan amata 14 bar. Mee akkan waan kana? Amma yoo dhukkisuu ferte amma hin dhukkifte yoo butte. Amma reedii jira jechuudha. Amma cufee malee hootan akkana gootee hoo asirra keesse 8 tuba. 8 tuba. Hoggata kugaa tutte 8 tuba. Yoo asirra keesse takka tuba. Ahaa. Turtur afaaniin fuudha. Turtur. Afaani. Qawween martinuu aanaa tokko? Kilaashuma martinuu? Inni agaazii ma fakkaata kun fa'a? As keessa meeqatu jira? 30. Akee 30 jira 30 jechuudha. 30. Fayyadamtanii yeroo isin hin fayyadamtan? Tun hiriyaatiyya ture dur. Kun immoo? Dhugaa? Dhugaa. Best friend. Ati egaa biyyaa baate waggaa meeqa? Waggaa 13. Egaa biyyaa baate waggaa 13? Biyya kaa? Bara inni jaa'ee baraati norma lafaa fakkaatee. Warra lafaa gaa. Diyaaspooraan kun beektan yeroo baay'ee suufaffatee maal jedhee olii gadi deemu fedha beektanii? Keessaa mootuu adda. Ergumaan gaafa gadi bu'eetti ani biyyuma kiyyaan fakkaadhallee waan asirattillee beekuuf amatuma 13 irraa ture. Bakkeen irraa bahelleen asuma bakkuma tana. Asuma baateeti? Asuma hambaye. Akkamiin baateetii biyyaa baatu? Aniin biyyaa bahu yeroo sanitti yeroon hamtuudha. An tiffatteedha. Tiffattee sanitti warri federaalaa aba'oo gargaartaa. Aba'oon sibira bulaa. Aba'oon sibira taa'anaan jedhanii. Ani aba'oo kanaa hin beeku. Aba'oo ammoo nama waraana muka keessa deemu argee sangaa wahii qaleef muka keessatti. Namni gaafana achitti muka keessatti qallabaa jirtu akka nu gadi kuni saara bosona aba'oodha. Aba'oo qallabaa jirtanaan jedhanii na qabanii na hidhan komboshatti. Baadaan komboshaa bahee ammallee waan san hin dhiifne faanuma jirtanaan jedhanii kunoo mana kana keessatti na marsanii guyyaan sunillee kamisa guyyaa kaleessatti sa'aan sunillee sa'a kana waan ajaa'ibaa asii bahee odoon agarsiise natti tola. Akkasittiin walumaa galatti wama sanii wal qabatee tan biyyaa bahee yoon biyyaa bahu Naayiroobii seenee Naayiroobii irraa biyya Awustiraaliyaa Melbournetti argama. Melbournetti godaante jechuudha? Ajaa'iba. Melbournetti godaanee jijjiirama amma dhufe kanaan wal qabsiisee ergaan gammachuun akkasii jijjiiramni biyya teenyatti dhufe ida'ama waan ijaan sun ida'amuu dhugaa yoo tahe anilleen dhaqeen da'ama jedhee dhufe. Atillee dhuftee tadammara. Tadammaraa jedhan san. Guyyaa tokko tadammara. Guyyaa tokko qannasa. In dammaramna marakoon hin jiru. Odumaa jennu tadammarree finna. Bareeda. Ajaa'iba. So sanii. Walga'iitu jira naan jette. Walga'ii wayitu jira jaarsolilleen hin jirti. Jara dubbisuu danda'a? Hin dandeessa. Rakoon hin jiru. Jara saa dubbisu? Fakkaate? Hayyee kottu.
Kam. Nagaa. Nagaa. Akkam jirtanii? Nagaa. Akkam nagaa. Akkam. Nagaa. Fayyaa fayyaa. Nagaa nagaan dhuftan. Baga nu eedan. Akkam isin? Akkam nagaa mi? Nagaa. Nagaa. Hayyee. Nagaa. Maqaan keessan isin? Maqaan Asamma Majjilootan jedhama. Hasan Muhammad Jiloo. Eeni. Hayyee. Isin nagaa. Nagaa nagaa. Isin eenyu jamtan walaa barruuti. Ani Redwaan naan jedhani. Godaan jamtan. Redwaan Amaan naan jedhani. Akkuma carraa taate asumaan gorraanii namoota argine. Osoma haasoo hin dhufnu asiin geenne. Akka isin hin jedhu. Godina Walloo kana dhuftaniiti. Takkaa dhufeen beeku. Reefu dhuftan. Walloon yeroo awwalaa kiyya ga dhufe. Yeroo walaati jechuudha. Yeroo awwalaatiif dhufe. Awwalli jechuun maal inni? Dura Yeroo duraatii dhufe. Duraan dhuftanii. Akkasi. Walloo akkami amma? Mee maal na himtan seenaa walloo gabaabinaan? Seenaa Walloo. Walgahiin jajjaba ta'uu hin ooltu. Walgahii jabduudha. Because rooba amma duuba wanni kana agarta. Yeroo roobaa kana ni godaanna. Yoo godaannu wal mari'anneeti eessa deennaa bakka malkaatamitti dinni nololaa saba Affaar jedhamtu jira nu gadi. Affaar asiin garana? Asiin garana. Yoo wal taanee godaannu waluma taanee godaannu Affaariin jechuudha. Yoo waliin tahin akkamitti deenna jennee wal gaafannaa abbaa gadaa sanii fi abbaa dhiiraa kan jennu jira kan uummata bobbaasee galchu. Warra sana irratti wal gaafatanii. I think walgahiin kun walgahii san ta'ummaatu jedhee yaada. Walgahii irra jiran jechuudha. So gaaraan marsamtee jirti. Gaaraan marfamtee jirti. Gaaraan marfamtee jirti. Nuti sabni Oromoodhaa as jirru kuni asiin ol deemne kiiloomeetira 5 Amaara. Asiin warra naannoo Amaaraati jechuudha. Asiin kiiloomeetira 5. Kiiloomeetira 5. Hayyee. Asiin yoo gad deemne kiiloomeetira 60 taate. Affaari kan dhufu. Affaarillee asumaan jechuudha. Kiiloomeetira 60 yoo fagaate. Ajaa'iba. Hayyee. Waldaa Nageessoo fi Roobii kan jedhamu jira. Waldaa sani bakkeen Affaaritti argamtu. Waldaa jechaan Nageessoo yaa'ajaantu jira. Roobii yaa'ajaantu jira. Bishaan jechuun akka waabee shabalee. Bishaan santu waldaa jedhanii oftuwatti walgaa. Achitti Affaar argamti oftuwaa sanitti. Duraanillee bal'oo turtee biyyoon tuni. Oromoo Walloo oli mul'atu kun ni jira. Gishee jama gishee duubaan godaannee qubataa turre. Eerumaa nutti dhiphisaa dhufanii dhiphisaa dhufan. Gadiinillee karaa dalgaa jedhanii gara Awaash balka sadii nuti mata Oromoo Karrayyuu ituutiin waliin turre duraan jecha. Booda kana nutti dhufanii karaa amma dullachaa kanaan nuti Oromoon Karrayyuu wajjin tiffataa turte wajjin jiraataa turre namayyoo walitti dhiyeenya gosa dhiyeenyatu jira amma uummata Karrayyuutii fi ituun jillee dhumuugaan godaannan sa'aan baaneeti warri gaalaa nurraa gadi hafee iddoo kana gargarii nu kutan jaarraa duraa dheeraa keessatti jechuudha. Asumaan gadiin dura malka sadiidha. Oliin gara amma kunoo gishee mul'atu kanaan duuba qubataa turre amma nu madde dhiphisaniiti bakka saamamaatuma dhufne karaa kanaan asiin karaa kibbaatiin karaa lixaatiinis karaa bahaatiinis idduma kana marfamnee nu xixiqqeessaatuma dhufanii nu cinqaa turanii aannan itti elmanna. Kuni maal jedhani? Okolee aannan itti elmanna. Aannan hin dhugamaa. Aadaa Oromooti. Maqaan kun maal jedhama? Okoleedha. Okolee. Ciqiree sinuma jennaani. Okoleedha inni kan jedhamu. Aannan itti elmanna aadaa Oromooti. Aannan isatti elmanna. Maalirraa dalagame kun? Gogaa saawarraayi. Gogaa saawarraayi. Gogaa maali? Gogaa saarraayi. Gogaa loonii jecha. Gogaa looniirraayi tolfama inni. Isarraayi aannan itichinaa aannan itti tolfanna. Okolee jedhama inni. Amma gammoojjirraan dhufe amma saa keessaan bulee saa keessaan dhufe loon keessaan dhufe jecha. Ajaa'iba. Maali dhuguu feete? Meelaali nurgaasi. Namatti tola nurgaasi. Kubbaayaan dhuga kaamale? Kanumatti mokkoodha. Kanumatti dhunna aadaa keenya. Oromoon hoggaa keessummaan dhufte bishaan hoggaa gaafatan aannan kennina. Aannan kennaafii ture. Kan gandalleehi. Akkas meeshaalee. Ajaa'iba sun. Takkaa dabaladhu takkaa. Namatti tola. Akka aadaatti sa'a kan biroo
Fayyasi ba. Obbo Ridwaan. Ilaa. Inni kun laa dhugu. Halal kenni Amata kudha lamaan irraa Looniin kun sa'a kan keenya duraan beeka. Qeetti maal godhaman guddoon namni keessummaa dingatuma akkuma har'a carraa isin dhuftan kana namni lama sadi ta'u qeera dhufa. Abboo hin seenne buna qabattan. Aannan waaree dhugaa jenna. Hayyaannuma kana qammasa mee dhugaa darbaa jedhanii manguddoon nama qabdee lakki faaya afaan bulee faa jiraattan dabartu jedhanii aannan dhubaasu giddi. Namatti tola baay'ee namatti tola bara. Waan akkana mi'a argeen beeku. Dhugaadhaan ni mi'aawu. Si qaama guutumaan obballeessite. Ayyaa galatama. Maal jedhaa? Ayee walgahii ajaa'ibaatu ajjira na fakkaata. Walgahii jira. Walgahii jira na fakkaate. Walgahiin kan aman Akkam naguma? Walgahii irra jirtan na fakkaata. Walgahii irra jirra. Walgahii kana asirra hojii bakka mura dandaare? Ni dandeessan. Ayyaa akkami? Nagaa. Nagaa. Gaarii. Akkam? kursii kee. Nagaa. Akkam noona ta'a. Amaara kun hin jiru. Ta'a. Itti fufaayisan. Walgahii keessan kanatti waan naaf hirtanii fi galatoomaa qaba. Waan walgahii keessa illee hin beeku. Hedduu galatooma. Leetarraa fi walgahiin keenya yeroon tun yeroo gannaati. Loon keenya ni godaana. Kanaaf akkamitti akka godaansa kana godaansinee loon kana eeggannu warroota baddaatiis akkamitti akka ofeennu mariin keenya kana jalqaba kanarraa ka'a. Wakka jirru walloodha. Walloon keessatti badheedha. Gaafiin kiyya walloo jechuun maal jechuu? Biyya walloo jechuun biyya Oromooti. Amma fakkiidhaaf yoo baalee jennee baalee ummataa miti biyya. Yoo walloo jennee walloo ummata moo gosa moo biyya lafaati. Walloon biyya lafaati. Gosa lamatu argama. Ilma bareentuutii fi ilma booranaatti walloo tana irratti argama. Walloo tana nuti amma bakka hin jirru gara mirgaatti ganna tahe loon ofii fudhatee isa baddatti hafuuf nama akka maarri hin saamne eegu godhatee maasaa ofii mana ofii nama eegu godhateeti armaan gadi fuula godhee loon ofii fudhatee godaanee saawa ofii tiffatee amma waqtiin ol galu gahutti akkanatti hoos nagahaa ta'e akka nagahaatiin wantin ammoo eegatti eeggannaa taate akka eeggannatti wal marii godhee akkanatti wal marihatee waan biqilchinu maashillaadha misinga kan jedhamu itti deebisee xeefidha itti deebisee bordogee itti deebisee ammaas waan deete waqtii qaba waqtii yeroo maajirraa qabee hamma gannaa waqtii isaatiin akkasitti hamma bordogee hamma xeefii hamma maashoo kana wanni biqilchinu. Biyyoon tuni biyyoon Oromoo shanan jille kan jedhamtu seenaa baay'ee qabdi. Seenaa baay'ee dabarsite uummata madamaraa uummata shanan jille jedhamti. Yeroo duraatti sirnootii darban sirnootii hanga Atsee Haile Sillaasee irraa qabee hammootii sirnoota dargiitti shawaa kaabaa jedhamti. Shawaa kaabaa jedhamti biyyoon teenya tuni. Asii hanga boorkannaatti shawaa kaabaa jedhamaa turte. Garuu sirnoota darbe kana keessatti baay'ee hacuucca fi dhiibbaan kan irra ture. Hacuuccaan baay'ee kan irra ture. Warroonni yeroo san keessatti sirnoota biyya kanatti geggeessaa dhaloota gaangaa kanaatii fi kan okaa seenaa keenya okaa afaan keenya dubbataatiin bakka abiihiin irratti bitamanii dhufanii bakka abiihiin dhufanii yeroo dhufan san keessatti waan tokko waan beekanaa hin beekanii wal mariyaadhaan wal marittuutaan walitti dhufuudhaan manduggoota
jaarsolii abbootii amantaatii fi akkasumatti ammaas dargaggoota kan jennuun qeerrota kan saba sabaan yeroo sirna san keessatti isaan akkasitti waan adda addaa biyya tanarraayis haala saamichaatiin duratti godhan kana akkamitti akka ta'u wal mari'aadhaan eebban to'aadhaan abbaa dhiiratii fi kan geggeeffamaa kan turte. Lafti tuni yeroo duraa sirna duraa keessatti sirna Atse Haile Sillaaseetiin duratti gaafa mootummaa Ankoobar kan jedhan gaafa Iyyaasuu Mahammad Hasan Aliyoon kan jedhamtu lafa bal'oodha lafti biyya lafa bal'oodha. Gaara gurraacha kan jennu gichee inni sila abboonni keenya jedhan gaara gurraacha kan jennu gaara gurraacha sanii olitti nama afaan sanii gaditti nama afaan Amaariffaa dubbatu agarru. Asiin akkuma baanan aanaa Fantaallee uummata Karrayyuutiin waliin karaa dullachaatiin karaa cannoo karaa malkaa sadiitiin wal qunnamana. Asiin ammoo hawaas malkaa marraa kan jedhan gara gowwaanii kanatti gadi karaa hanga sanii lafti tuni bal'oodha. Gaayeroo meeroodhaan akkaan siin baanu nuyi hacuucamaa turraa watti nu hacuucuu kajeelan maal godhan meeshaa adda addaa nu raawwatan. Meeshaa adda addaa nu raawwatanii gaafa duraan meeshaa milik Atse Haile Sillaaseen hoggaa isheene meeshaa milik san bu'ataa ture. Ammas hoggaa dargiin hoggaa isheene meeshaa xaaliyaan irraa hafe kan Haile Sillaaseedha san nu harkaa bu'ataa ture. Akkasumatti immoo inni sirna wayyaanee kun isa ifa seenee akkasuma godhaa ture. Uummata Oromoodha Abiy yookaan naannooma Abiy adda nu godhutu jira biyya tanarratti nuyi. Wanni adda nu godhu maaliifi ilmi tokko baata dhalatee bara 14 ta'ee eegiddi meeshaa waraanaa isaa barbaachisa. Nama hacuucuuf, nama miidhuuf, nama ittiin ajjeesuuf osoo hin ta'in yeroo hedduudha warraramna. Yeroo hedduudha saamamna. Jalanaan afaan nu saamsisu, irranaan amaara nu saamsisu. Kanaaf ittisu jecha nama laafarraa, maatirraa, qabeenya qabnu nu warra horsiisee buluu loon horsiifna, lafa qonnaa. Kanarraaf jecha jireenyaaf jechaadha meeshaa nu waraanaa nu barbaachisa malee namaan miidhuuf yookaan jechuudhaaf yookaan akka aadaa ta'ellee akka aadaatti kun billa kan akkana qabnu siinqeedha qabanna akka aadaatti akka obboleessi keenya sirra jee hoggaa du'aa godhannus mijuudha kan jennu ciicos yookaan okoleessiin jamaa akkas fayyadamnaa turraa isaan yeroo nu miidhuuf ka'an dura aansanii deebitee tuftaa uumanii meeshatti bu'atan baada meeshatti bu'atanii keessatti baay'ee waa hedduutu darbe gaafa xaaliyaan baatee bara 1935 ta'uu hin dhabu Atse Haile Sillaaseen garagalee moo marsa kan jedhan bara 40 takka akka garagalee haluu faranjii akka ganaadhaa uummanni keenya doo hamma du'aadhaa deemanii achitti eeboo fi waan tadhaan xaaliyaan faashistii ofirraa biyyaa baasanu Atse Haile Sillaaseen ammaa soggaa garagalee afaan Oromootaan Oromummaa afaan Oromootii fi aadaa Oromummaa tanaan balleessa jechaadhaaf marsa kan jedhamu sun akka afaan keenyatti maal godhe ifaan koobarii qabee hanga caffaa kamiseetti isa amaaraa gaaraa buusee isa konkolaataan deemu konkolaataadhaan marsisiisee akka baada kanaa namni aadaa Oromoo uffatu afaan Oromoo dubbatu akkan goone gocha isaa akkasii irratti raawwataa ture. Garuu gaafasuma hin bitamnu seenaan keenya hin dirdiiramu afaan keenya hin badu aadaan keenya hin baddu jechaadhaan akkasumatti waan san ofirraa deebisanii yeroo sanii lafa guddoo fudhatan asii oli gara Amaaraatti. Lafa guddoo asii oli deebitee asiin baasanii gafarsa giddi warra godaa roobii caarree jenna asiin kaasanii kubii buriidha armarraan fuula galchanii allaalan baasanii qaarsisanii kubii biyyaa maqaa adda addaa biyya sanatti moggaasanii jiran amma. Lafti tun lafa silatti akkasitti beekamte warra gaalaa asiin gubbaa waachuu asiin mataa horaa kan jedhamu hundi deebitee achi fuula galee akkasitti fudhatanii akka haarawaa kunoo naannottuu tuna walakkaa teenya sanatti yoosii ajaa'ibe ilaa walakkaa teenya sanatti kunoo kan dildiliin irraa banta akka amma godina teenya jala hin jirtu amma aanaa teenya jala hin jirtu naannottuudha kan jedhamtu kan beekamte isiin jawwaa
qabalee adda addaatti baasanii qabalee tokko maal jedhan reefurra qubsiisanii lafattiin lafa jiitu nu irraa oofaniitu arraf libbe amaarinyaadhaan arraf libbe arraf libbe bakkatti uffataa amaarreef gade jecha kana godhuudhaan haala kanaa kanaanii biyya teenya kanarraa nu oofanii akkasumatti immoo gaafa dargiitti fi gaafsanillee uummata isaa nu godii kana baay'ee ofirraa ittinneet irraa gaada Ihaadig seenee gaa jireenya isaanis akka ta'uun beeku namni akka obbo Barakas immoo kan akka abbaa isaa Hayyeedha meeshaa waraanaa meeshaa guguddaa kan raayyaan biyyattiidhaa fayyadamuudhaan malee kan akka beekee matarajaas kan akka siniphee kana hidhachiisanii ati asii gadi ragaan tokkollee ni jira kanan yeroo san keessatti kunkunattu waafan biiroo xaqlaa ministeera Addis Ababaa deemne galmeen akkasii sunillee ni jira ragaa sanillee isinii fiduu nan danda'a yeroo sanitti bakka tanaa gadi qabalee sana gubbaadhaaf qabalee ganda battee kan jedhamtu sana gubbaadhaaf ona aadaa keenya kan manaa gara 600 olii maal kan guban akkasumatti ammaa qabalee ganda gootattutti aana kan jedhamu akkasitti gara mana 890 kan guban asii gadi amma nuyi akka biyya tokkootti itti deemaa jirra malee akka dur biyya teenya irratti dhalannee lafaan ani gaafa nan dhallee obbaatiin keenyatti qarbamtu suni amma afaartu irra jira kennamee kan akka odaa sirbaa kan akka aftuwaadhaa kan akka qabbanaawadhaa kan akka saphantiidhaa maqaan kun hunduu maqaan itti moggofama saphantii ani abbilee irra bobbaasee horii irratti seen jira indiliin giggii jedhamte moggaafamte aftuwaan maal jedhamte aarsoo afaan afaaritti moggaasa aarsoo jechaan galaana nageessoo kana kunoo isa jigase akkas moggaafamte odaa sirbaa maal jedhaniin hadda le'eel eela naanniga mukaa ofirraa qabu turte afaan adaaliin hadda le'eel jechaan eela naanniga mukaa ofirraa qabu jechaadha odaa sirbaa biyya aadaa biyya hammisaa biyya ormi keenya sa'a kana akkasi lobboonni keessa baanan aadaa adda addaa seenaa bobboonaa irratti oofatu malka akkasiiti kan ammaas kunoo gamna kana deebitee elba roobe kana deebitee gadaanee saani namni saani aannan irratti dhugu namni aannan irratti dhugu akkootii abbootiin keenya sila baanan amma saani keenya amma subii duraa banamaa waaree reefu wala'amu aannan waaree jedhamaa keessummaan karara dhuftu qeerra dhuftu tana dhuftu aannan waaree kan hin dhunne darbuu hin qabu haala kanaan dabarsinee biyyi kana fakkaataa kanallee maaliif diinota addaadhaa amma kanallee hoo waraanni akka duratti suni waraanni akka duritti wararaadhaan namatti bobbosunillee nafe tuftaabiin amma kanallee nu miidhaa jiranii haala nu hin beenne haala nu hin fayyadame haala nu beennee ofirraan itti himneen haala akkanaati biyyoon tun haala akkanaatiin dabarsite dalayyi gaafa biyya kanarratti asitti dhukkaafni banamee obbo Faaris kuni asii bahufa seenaa jabduu tasirratti dalagan asan jiran ofii beeka guyyaan kamisii yeroo sama kana waan baay'ee irratti dalagame waa hedduu Faaris bichaa odoon ta'in jiru namni akka moo'ee seenfaan namni gaastan tiraafees ni jiran nam beekan kakkee sana gubbatti marfamanii halkan raajaa waraanaa wayyaneetiin meeshaa waraanaa irratti dhukkaafame hammam kan ta'an waan akkanaa kanatu jira biyya kanarraa gaa kunoo amma gaa haaromsi kuni labsuutota yookiin naannoo Oromiyaadha. Kan akka muummicha ministeeraa Dr. Abiy kan akka obbo Jaalatamaa Lammaa Magarsaa kakanii wajjin ammallee nu kakaasanii nuyi odoowwan waan nuyi uummata mootummaa naannoo Amaaraa tana jalatti odoowwan waan nuyi galle dhagahaman qabnu beekaman qabnu odoontiin nuyi asiin karaa dullachaatiin aanaa fantaalletiin uummata sanii wajjin dhaamuu odoo kan qabnu giddigaa gamtaa keeyyota 39 beebee kan jaansaniif qabsoo jabduudhaan namni irratti hidhamaadha namni irratti dhumamaadha jalaa badamee hanga Baahirdaar hanga Finfinneedhaa deemamee maal fayyadamuudhaaf qubee afaan Oromootiin baratuudhaaf qubee afaan Oromootiin afaan ofiitiin baratanii afaan ofiitiin barreeffatuudhaaf giddi afaan Amaaraffaa malee irratti dirqameeffamna manni barumsaa kana godhuudhaaf waan giddi nu barbaachisuuf as jala gallee manduggoota biyyaatii fi
warroota bulchoota keessattis jiru warroonni siyaasaa tokko tokko warroonni seenaa Oromoodhaa beekaa warroonni gara Wallaggaatiif gara eessatiif haala barsiisummaatiif haala adda addaatiin dhufanii qubee afaan Oromoodhaa kana babal'isuu barbaadan waan jiruuf kunooni qubee afaan Oromoodhaa baada dhalannee ani gara amma muraan kee bara 60 takkaati bara 92tti qubee afaan Oromoo abbaa caadaa jetti ijoolleen. Ana man biya kukutaa sadii baradheen jira san dura. Qubee afaan Oromoodhaa san amma ijoolleen tiyya ilmaan kee ni barreessu amma afaan tokko biyya keen barreessu seenaa kiyya. Hoon amma nallee gaafatte yookaan Amaariffa san afaan alagaatiin nan sii barreessa malee dhabaaf hin beeku. Kana fakkaataa ture biyyi keenya. Lafti teenya tuni yoo kan laallu taate amma kun danqarattii tana gara jalaa cophaa jirti. Bakka inni akka galaanatti itti yaa'e jechuudha. Bara Alasillaasee keessa. Lafti cophaa jaamtu tuni bakka namni itti marfamee duraan namni kana hojjetu nu keessa galeetiin arma gabaree ta'ee akkaataa itti lolchiisu baruudhaaf lafa tana minjeeffatuudhaaf as taa'ee bakka tanatti lubbuu meeqaatamtu darbe jechuudha. Lafattiin tuni jechuudha. Lafti tun hundi ishiitu addaan odoo dandeenye lakkoonne seenaa guddate irra jira. Haa ta'u malee abbootiin teenyas gaaddisa jala teessee wal mari'atuudhaan nuun geesse nutilleen ammallee akkuma isaanitti aadaa keenyan balleessinu jechuudhaan waan qabnu qabeenya keenyan sin kenninu jechuudhaan hanga har'aatti duuti nurraan hafe. Ebbileeyyan keenya danqara matanatti kan du'antu jira. Haffar illeen kan danqaraa tanatti duute jira. Lafa nurraaf guuratu jecha. Gaafa bakka tanatti danqaraa tana keessa halkan bulluqa. Yoo lafa teenya nuyi kan ijoolleen ni beena jechuu bakka hoggaa gaggodaan. Hedduutu hanqataa jirra isaanuma asitti. Maaliif maqaa adda addaa nuu baasan namni beekan namni waa yaadu biyyattii tana jaalatu yookiin saba ofii jaalatu maqaa itti moggaasan. Akka inni hin dubbanne arraba hidhan. Akka miilan hin deemne yoo mana barumsaa ijoollee tiyyaan gorfadhaa barsiisattan dhaamma jetteedha mana barumsaa dhatte ati siin barbaachisu mana barumsaa dhufuuni maal goota mana barumsaati mana barumsaa kanatti akkan dhiyaan yoo walgayiin jiraate walgayiin mootummaadha jiraate walgayii kana dhatte walgayiidha maal godhuu dhuftee ati achirra gorii janii si dabarsan amman tana mootummaa amma kee jirru kana keessatti mootummaa wayyaanee tanaan jechuudha. Itti jaaranii nama kanaa kan ammoo akka inni biyyarraa baqatee deemu nama itti bitanii ati deemii baqadhu mootummaan si barbaada rakkoo akkanaa qabdaa jedhanii akka inni nuyi biyyarraa baqannee deemnu nu godha. Biyyoon teenya armarraa kasi jawwaan gama baalci jamti. Olirraan eelan jechaan eela ormattu jira. Tarree jechaan on ormaati ona barruutti jaaratan amma kana maara kan ta'e. Keenya eessa gadi qorqufamne kun akkuma jarri kun baanu manni ermijata kan taatu gadiidha kana oo gaddeemne lafarra amuma ufiif ku fudhattee rabshaa kaafte siin hin jaan miidhama rakkoo jabaa kee jirra jecha jarri kun yoomsi irratti murteessa. Wama keenya wanti amaarri kililiin amaaraa kee jiru kun keenya kan mormaati. Oo keenya jettee balabbatuma himatta yani furii kamisatti tafaran. Amma qalma wal mariyataa jirru waan godaansati irra jirra turre. Godaansa kana akkuma beekamutti jarri Tigreedhaa wal nu waraansisaa ture obboleessa keenya Affaariin bulchiifni keenya yookiin ammoo haymanotiin keenya tokkicha isaanii obboleessa keenya kaneen wal nu lolchiisaa turan. Isaanis gamtan baratiniif wooma ja'aniin qabataniituma duniyaa nu saamadhaa nu jeessadhaa turan. Kana halkan muka keessa bulleeti rooba kee bullee eda akkatti roobe beektame akka edatti roobe sanitti bulleeti subii miilli keenya akkanatti hin diriinfamu harki keenya akkanan jiru akkanumatti goggonnee bulleeti sodaa lubbuu eegganna akkanatti eeggataa turre alhamdulillah amma xinnoo obbolummaadhaan wal agarree bara 5 akka har'aa tiin duratti walitti araaramnee turre xinnoo wayya amma gisee amma kee jirru kanatti hin amannu hin eegganna malee amma nu saamuu eegganna amma duniyaadha eegganna isaan gargaaruudhaan
isaan gargaaranii nutti kaasuudhaan wanni agartee nuu mul'isu isaan hoggaa nama ajjeesan hin qabaman. Seeratti harkan kennan. Seerris danda'e isaan hin dhiyeessu. Ormi hoo kan faradee ajjeesu taate hoggasuma barbaadamee fuudhee mana hidhatti galaa akkana ture. Duniyaan isaan nu saamanis nuun deebitu kan ormi fuudhe immoo hin deebiti. Wallaalaaf wal waraanaa ture. Immoo alhamdulillah suni xinnoo wayyaa gamtuma amma kunoo qilleensa ammaa kanaan yoo ammas walumatti nu ka'an jechuu ammas kan wal mari'ama kanarra jira. Akkuma baana obboleessi keenya silaa fixe biyya ormaati inni si lakkaa'an kuni asii oliin ammoo kan amaarati kan ormaat ture. Dhummuu gaajamte amma biyyoon tun batte yaa jaamtu malee akka bal'inatti dhummuu gaajamte. Dhummuu gaa jechuun kun taarikni isaa maali? Baalabbaata duraatu zabana haate Minilik baalabbaata biyya kana kee kaa'ee biyya Oromoo lolchiisaa ture. Biyya kee kaa'ee Oromoo waraansisaa ture. Akkam ja'an taarika Oromoonnaa qutqaaxoo saay cafacifut ay huni gimbootaa dhufuu malee bara baraan illo lama Oromo hin dhumu. Bara baratti zabana la sillaaseedhaa illo lama ture. Achirraa dabarree dargii dhufe dargii keessatti immoo agartee taarika namni tokko wanjalii tasaasaatee hojjate akkam godhama. Firri isaa hamma abbaa torbaa fuudhameetiin ajjeefamaa hin garafama. Nyaachifte qallabte jechuudha. Wooma quban qabne garafamaa ture. Miilli namaatiif harki namaa akkanatti hidhameeti ol garagalee mukni arma keessa fannifamee miila keessa tumama ture. Alangaa duuluti. Akkasitti tumamaa ture. Xummuugaa kan jedhamtu suni biyya ormaati. Xummuugaa jechuun xummaa jechuu afaan ilmaan Oromooti, intala Oromooti. Nadhoodha isheen. Xummaa gaawwisadu ichiin dabdaabbee xummaa gaawwisadu Addis Abarraa hoggaa Ankoobarrii fi Addis Abarraa ergan xummaa gaawwisadu jechaadha. Taarika akkanatu jira. Amma gaara Amaaraa gaara amma gishee jedhanii sanii gaara gurraacha sanii bakkeen suni kan ormaa ta'uu kanatu masakkara. Mana timirtiitti nafxanyaan maal nu godhaa ture ijoolleen teenya akkam baranne nu godhaa ture. Nuyi amaanotiin keenya islaamaa hin salaatinaa jechuun salaata dhowwamuudha. Ijoolleen hijaaba kaayyattu hijaaba namni qabatan hin dhufina mana timirtii kana jedhanii ari'amuudha. Hijaaba uffatanii hin dhowwan? Hin dhowwan. Salaata hin dhowwan. Hijaaba uffattee mana barumsaa deemuu hin dandeessu? Hin dandeessu seeraa miti asitti seera isaaniitii hima. Kun hundi nurra jira. Xaalqaa isliminnaa kee galanii karaa nu hin beekne nu boraa tura. Akka isliminnaan kun badu nu godhaa tura. Salaanni wattitti salaatamuu mirgi kennamuu fi eegamuu fi ijaabni ijoolleen ijaaba siisanii baratu ari'amuu odoo hin tahin baratu. Amma nuyi nama barattuu nadhoodhaa hin qabnu. Barattuu nadhootii miisa dhiiratuu hin qabnu. Maal? Amma mana hakimii keessatti ijoolleen nadhoon teenya achitti dahaa turte. Maaltu si as tanaaggadaa ture? Dhiiratu as tanaaggadaa ture. Odoo nama baratee nadhoo qabaanne nadhoo maddeessisa ture. Kutaan bal'oo kun baay'ee bal'aadha. Kutama kana keessa irratti gandi amma aanaa jiillee jedhamu kun tokko warxummaa dawaa caffaa dawwee baatee gandoonni kun guutullee Oromoo turan tokkuma turan. Hamma raayyaa hamma iyyuu hamma eessaa deebitee kun Boorana. Haaluma gandalleen haaluma kutaa lama wal qoodanii hodhallee artummaa keessatti kan deemamu aadaanis biftis adda dawwee keessatti akkuma sanii baatee keessatti akkuma sanii kamisime keessatti akkuma gandaatiin qoodame seenaan kun akka badu kan godhame dhammanaan dura. Ammallee hodhalle jechi isaan irraa fuunuu fi jechi jiillee irraa fuunu aanooti kanarraa waan adda addaati. Adeemsuma wallaala seenaan jalaa dagugameen jechaadha. Yaa'ii ta'u malee immoo xinnoo hambaa seenaa haala jiillee sana keessatti hattaa gosumallee firmallee wal waamuudhaan abbootii isaanii hamma abba torbaa hamma abba shanii waamullee gosaan wal waamuun
deeggartummaa kaachi dabarsee hin jiru. Oromoodha. Oromoon jiillee amma gosa qaba. Waayuu ja'a, qaalluu ja'a, bulii wal waama. Kunillee hin jiru. Keessanii ammoo hoggaachi walloo isaan amma gabroomanii warra liqeeffamee afaan Oromoo wallaalan kana keessa tokko dabarre. Gosuma tana haala biyya diddiiranii bakka naannoo jiraatan saniin qaalluun booranaan jechuudha wajjin wal waaman. Kuni guutuun hawwa cuucarraan ka'ee. Akkanumatti taa'umti kun amma naan dura sodaatamaa ture iyyuu barbaadeetti. Akkanumatti taa'umti kun maqaa hin taane walirratti babbaasuu, maqaa hin taane sirratti moggaasuu yoo teessee walgame fakkeenyaan yaaduma nagaa muka jala hoo teessee amma maqaa hin taane sirratti baasanii hacuuccaadhaan turre jechaadha. Amma keessatti alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbii guddisee tan gashaa warri Oromiyaadha haa galatuumu sirna kana nuu fuudhuuf jecha dimokiraasii kana nuu fuudhuuf haa galatoomani. Jaallowwan qeerroon Oromiyaadha haa galatuumu galanni isa bira haa jiraatu. Maaliif jennaan hacuuccaa fokkuu kana isaan tunurraa buusee juu barbaadetti amma immoo itti aansee tokkummaan biyya keenya jiraachisuu qabna. Itti deebisee tokkummaa jennu malee warroonni hammanaan dura bineensa guyyaa turan sun keessa deemanii ammallee karaa uummanni hin beenneen akka beeriin keessa jiru fakkeenya Amaarri jira, Affaar jira akka walitti buunu godhuu barbaaduun isaan bira jira. Wanni dhanyichi siyaasan maallaqaan namoota hin beenne walitti bitanii kuni barruutti isaan to'atamuu qaban juu barbaadetti barruutti. Akka nageenyi biyyattii tanaa hin dhaabbanne warri godhuu barbaadu kuni to'atamuu qaba. Seenaan guddaan jillee irratti naannoo kanarratti darbee odeeffamee kan hin dhumne fakkiidhaaf hornillee ijoollummaadhee bara 1950 akkanatti fakkaata. Yeroo Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa yeroo Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa kan biyya bitti odeeffamu seenaan akkasii kan biyya teenya irratti ukkaamame awwaalamanii jira. Yeroo san kufur zabanyaa fi xoor siraayitii kan jedhamtu jira. Gaafa hamsaan dinqinnaaqiidha. Gaafa Addis Ababaa diinni laga isanii. Yeroo san kamisa irratti kan akka asanammeedha. Kan akka asanammeedharraa kan kufur zabanyaan eefa bu'ee ol garan galin kan aadaaf hin tahin kan yeroo san keessatti seenaa baay'ee dabarse. Akkas jetteen gaafsan haati asanammeedha. Dogongora tokkoon qabaa jetteen bulchiifni shawaa kaabadhaa gaafsan Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Afaan Amaariffatiin dubbatee dogongora maali dogongora Jeneraal Abbabaa Gammadaa የዝጋር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማርልኝ ከእንግዲህ አልወልድም kan jedhu suni san binne nama 50 takka eefa baatirraa kombolcharraa kamiseerraa caffarraa sanbateerraa as naannottuu kan jennu kamia gabayaa kabaarirratti nama lama guyyaan irrarraa san uummata Oromootti kan akka ilmaan Hasan Rashiididha kan akka ilmaan Amiin kan akka Muhammad Basalee kan akka Sayyid Baashadha kan haxaayyi miseeda irratti onni isaanii gubatee maatiin isaanii dhaalame haxaayyi kun hoosii amma sanbatee gadii tanarratti kan akka Shaambal Amaara kan akka Shaambal Baldaadha ajjeesanii qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee yootiin isaanii darbe baay'ee namoota hedduutu jira galmeen seenan isaanii kuni odoontiin waan biyya teenya tana keessatti gaafsan manumni barumsaan jiru barumsi hin jiru namni barate hin jiru seenaa kan sirna isaanii kan waltajjiidhaan wajjin ammata miratiidhaan wajjin warri barreessee kaa'an jiru akka naannoo Oromiyaatti. Limaa inni onnoodha kan duuba jiru kun? Baddannoo. Kuni Maashoo jedhama. Maashoo? Maashoo fi mishingaa midhaan gabaaboo wal keessaa. Mishingaa maali? Boqqolloon illee asumatti onnoo jira? Boqqolloon inni jira. Kanuma. Kanuma jechuun amma yeroo roobaa kana namni ganna yeroo bonaa'oo? Yeroo bonaa jiran. Kuni baraha? Baraha. Saaniin beela. Saaniin beela namni illee hin dhaqqaba. Barahaati. Waa hin jiru. Qeerroo hojii wal ga'ee deema. Manguddoolee hojiirree haasawinee turre.
seenaa ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa mana mootu gaafa dhaamsa kan argee namni baay'ee seenaa walloo maal akka ta'e ni baratan jedhee abdii guddaa qaba. Qeerroon tokko illee wajjin kan dhufe ture. Yusuf! Eegotu. Qeerroon kun qeerroon kun illee Yusuf jedhanii qeerroo jajjabaa ajaa'ibaati. Yusuf! Akkamiti? Walloo si taate? Akka gaarii. Awwaala kootu hojii qeerroo bahara gamaati. Qeerroo jajjaba. Yusuf! Qeerroo bahara gamaati inni. Awwaala kootu jennaani irriba naqabee sa'aatii Ameerikaatiin jiraa ni rafa jedhee. Si jalaa darbe abboo waan ajaa'ibaa baradhe. Ati amma achi yoo viidiyoo argite malee waan ajaa'ibaa yaadame garuu carraa kana fayyadamitini. Qeerroo gaafii yoo qabaatte gaafii keete gaafadhu wajjin mari'adhaame haasa'a. Wanti isin gaafadhu akkamii mee dhaamsa keessaniidha. Maal jettanii uummata bal'aa Wallootiin, uummata bal'aa Oromiyaatiin, uummata bal'aa addunyaatiin yeroo bahara gama jirtu akka hiyyaatiin illee mee dhaamsi keessan maali? Oke, galatoomaa jecha maqaan koo Mahammad Sayyoo ka takkittii sabaanaan jedhanii. Egaa akkuma argaa jirtan kutaa Oromoo Walloo keessa kan jiraannu qaamaani. Yaadaan garuu Oromiyaa keessa jirra. Guyyaa tokkos oollee bulleen beeknu Walloo keessa Oromiyaa malee jechuudha. Kana gaafa ta'u yaanni nuyi qabnu har'as ta'ee borus kan darbeerus gara fuula duraatiif illee kaayyoon keenya kaayyoo uummata Oromoo bal'aatii fi lafa Oromiyaa bal'oodhaati malee kaayyoo dhimma kutaatii fi dhimma gandummaa ta'uu dhabuu isaati maqaa qeerroo Oromoo Wallootii fi maqaa saba Oromoo bal'aa Oromiyaa bal'ootiin ibsuun barbaada. Kana gaafa jennu Oromoon bakka hundi jiru ijoollee Oromoo Walloodhaa tana as dhufe maaf hin gaafanne maaf hin iyyaafanne kan biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus toofta barbaadamu fakkeenyaaf xiinxaltoonni siyaasaadhaa garaagaraadhaa jechuudha qeerroo as dhufee dubbisee kan dhufuu danda'u qaamaa kan dadhabe bilbila walirraa fudhatamee wal ijaarramee sansalatiin godhamee jechuudha hidhannoo walitti godhamee asirraa haga biyya alaatti Oromoo jiru waliin hidhata godhannee rakkoon Oromoo Walloodhaa rakkoo Oromoo naannoo biraa jiru ta'uu isaa gadi bu'insaan itti amanee maaf gaaffii nun gaafanne maaf dhufee rakkoo keenya nu furre eenyurraa kaanoo jennu lammaarraa kaanee hanga Juwaaritti jechuudha. Biyyi dabalatee maal dabalatuun dabalatee jechuudha. Gadi dhufanii maaf nun gaafanne xiinxaltoonni siyaasaa akkuma san hayyoonni tokko tokko hundi isaanii jechuudha rakkoo Oromoo Walloodhaa maaf nun gaafanne. Hooggantoonni kutaa Oromoo Walloo keessa jiranii fi Oromiyaa jiran walitti dhufeenya godhatanii rakkoo Oromoo Walloo keessa jiru kan akka furan hin barbaadan. Fakkeenyaaf haala bulchiinsa gaarii yeroo ammaa kana kan Oromiyaa keessa jiruu fi kan kutaa Walloodhaa gargari. Wanti kun gadi bu'insaan dhufamee nuu qoratamee akka furmaata argannu hin barbaada jechuudha. Hayyoonni yookaan hooggantoonni Oromoo kutaa Wallootti argaman achi jiran. Inni kan biraa jiraannaan rakkoon as keessa jiru kun rakkoon afaanii jira. Rakkoo afaanii gaafa jennu Oromoon gabrummaa jalaa ba'ee gichaatti kan jiraa jiru. Afaan Oromootiin kan haasa'u hin dinniin jechuudha. Karaa fakkeenyaaf Oromoo raayyaa keessaan akkuma namoonni baay'een kaasan karaa ejjuu kanaan Oromoota gariin afaan Tigree haasaa gariin afaan Amaariffaa haasaa jechuudha. Asii gara fagoo tontaa kamsii gara dasee fi kumbasha keessatti illee fagoon deemnu maqaan gandaa qoosanii jira. Maqaan gandaa jira. Maqaan afaanii garuu haasa'e afaan Oromootiin miti kun hin jiraata. Gadi buune kan Oromoo keessaa ba'ee kan dubbatu afaan Oromooti. Kan jiru lafichi afaan Oromooti. Kan bulu immoo saba biraa jedhamu jechuudha. Kan Affaar jala bulaa, kan Somaalee jala bulaa, kan asiin immoo Tigraay jala bulaa, asiin immoo Hargobbaa jala kan bulutu jira. Kun sila amma saba biraatu ofirra dabalaa yeroo hin jiru inni dammaliin jedhamu sun jechuudha. Oromoo fi Oromoo walitti dabalamuun maaltu gufuu fuudhee saba biraatu ofirra dabalachaa jirra. Oromoon bakka takkatti walitti deebi'e rakkoo maalii dhufa? Kana sodaannee dhoksinee deema taanaan nama harka hin qabne nama qomaaxaa ta'e tokko hin jechuudha. Ati harka hin qabdi jennee itti himuu baannaan natu fitfitii si fatafata yookaan si jala galchuusaan oolu jechuudha ofiisaatiif. Kun sirriitti hubatamuun irraa eegamaa jechuudha. Kan kana alaa haala yeroo wal qabsiisee hooggantoonni dhaamsee hin dhaamu Oromoo bilisoomsinee argan waan dhaabbataniif hin jiru. Yeroo handaaqoo ba'u mataarraa kutanii gatan qaamni fiitiin battisa. Ni socho'aa jechuudha. Dhiiga qabdi si balleessiti.
maa gochuu qabdare duuni ishiin oolu haga duututti lafa balleessis balleessiti akka ishiin lafa balleessineef waliin lafa qabanii jechuudha namoonni hooggantoonni TPLF irraa ka'an sun ejjennoo saniin ammallee Oromiyaa keessatti kutaa walloo dhufanii jeequmsa garaagaraa hidhanii waan ofaa jireef jecha isaan sun bifa ittiin lafatti qaamuu qabuun nu dhufanii akka nu qabanin barbaada. Guddisuu sabaraa tokko fakkeenyaaf bilisummaa kanaaf artistoonni gahee guddaa taphatanii jiran artistoonni Oromoodha jechuudha. Fakkeenyaaf amma nu waa fudhadhaa nu dhaqee gaafadheeran Oromiyaa deemee jechuudha. Yeroo manatti ciisee manni kee jiraatu manuu madaaluu miti jiru nu madaaluu miti jechuudha. Isa qofaa miti baay'ee jira artistoonni jechuudha. Gaara Oromoo Walloos gaafa as dhufame gaafa kanaa dhufame aadaan Oromoo Walloodha. Gama hedduudhaan karaa maanguddootii fi karaa artistootaatiin dhaamsi darbu silaa hedduu ture rakkoon dinagdee jira naannoo kana. Rakkoon dinagdee ni jira kan ta'eef furmaanni rakkoo dinagdeedhaa kun yoo artistoota keenya haala kamiin cinaa dhaabbanii jajjabeessinee dhimma Oromoo Walloodhaa karaa aartiitiin akkamiin ifattee haa baasnu kan jedhu gubbaarratti gadi bu'insaan qoratamee isaaniifillee deeggarsiin barbaachisaa jechuudha karaa barbaachisuun. Warroota mana hidhaa keessaa ba'anii jiran. Warri mana hidhaa keessaa ba'e bara hedduu 10 mana hidhaatti nyaatamee gaafa gara gandaatti gale mana citaatti gala mana qoqqorroo jijjiiddatti gala haga ammaa kan dhama'eef saba kanaa jedheeti. Barumsa baratuudhaaf kanaan baratuun hin jiru. Inni haga ammaatti wareegame nama hin baranne doon taane namni cimaadha. Yuunivarsiitii bara dhufuun eebbisamneechaa barana wareegaman. Torbee dhufuu eebbisamneechaa har'a wareegaman. Warri waan eebbaa qopheessaa uummanni Oromiyaan tun ganaa nami kaanuu eebbisamee dhufe jedhee yaada inni garuu wareegame. Diin immoo awwaala qofaraaf jechuudha. Kana rakkoon cimaan jiru nama hayyuu baratichu kan du'aati ture karaan carraatti barumsa barannee hin jiru ture jechuudha. Har'a garuu xiqqoo bilisummaa qal'oo argamte karaa daandii bilisummaa tanaan carraan barumsa argamuu qaba. Karaan dinagdee ittiin fayyifatan dorgommiin dinagdeedhaa argamuudha qaba. Hidhannoon birchinni uummanni Oromoodhaa saba biraatiif illee dawaadha Oromoo. Saba dawaadha carraa argame kana fayyadamnee uummata Itoophiyaatiif illee deeggarsa ta'uu qabnaan uummata Oromoo dabarre jechuudha. Uummata naannoo keenyatti argaman cufaaf deeggarsa nurraa eegama. Inni itti aanu kan jiru TV'n OMN's ta'e OBS's TV'onni Oromiyaadhaa jechuudha cufti garana dhufanii rakkoo Oromoodhaa kutaa galanii maaf rakkoo Oromoodhaa hin gaafannedha. Gaafiin keenya guddaan jechuudha. Maaf hin gaafanne gadi dhufanii kun akka dhufanii gaafii kan nu gaafatan rakkoo keenya kan nu furan gadi bu'insaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Xiinxalaan siyaasaadhaa fi daaktaree OMN'dha obbo Jawaar Mohaammed gara kutaa Oromoo Walloo kana gara Kamisee dhufee jechuudha. Kamisee irratti sagantaan nu qabamee rakkoo uummata keenya na caalaa namni ibsu qeerroon hedduudha waan ta'eef uummanni hedduudha waan ta'eef dhufee akka rakkoo uummata keenya nu hubatu. Lammaan illee abiyyiin illee jechuudha as dhufanii rakkoo Oromoodhaa kutaa deemaa jira haga biyya alaa deemaa jiran. Oromoo Walloo isa fagaate garan fagaate kullaa lamuudha qabu. Oromoon biyya alaa jiran xiinxaltoonni bakka takkatti wayii ta'anii rakkoo Oromoo Walloo irratti maaf hin hojjetamnedha. Akka Oromiyaa cufaatti immoo kan amma dura haasa'aatii turre rakkoo ilmaan Oromoodhaa kan nu bushaa jiru Oromoodha jennee kan jala nu namni bushii gaaf jennu rakkoon Oromoodhaa ammas kan hin dhaabbanne waan ta'eef ajjechaan dhaabbachuudha qaba miidhaan garaagaraa dhaabbachuudha qaba namni ofii bushuu qaba haaromsi Oromiyaa keessa kutaa Walloo Oromoo Walloo irratti dhaabbachuu qaba inni gara dhumaatti gaafa haasa'u jechi Oromoo Walloo tan natu haasa'aa jira akka qeerroo haasa'aa malee Oromoo Walloo hin jedhamnu sablammii Oromoo Kamisee gamni waamamanaa jechuudha sablammiidha shuuf ni sablammii maal akka ta'e naa dhifanaan ta'u ni sablammii sablamaffaa miti saba ijoodhaan imaama Oromooti maaf sablammii ta'an dursa Oromooti utubaan Oromootuuni ijoollee Wallooti tokko isaan garaagarummaa hin qabne jechuudha damee kam qabnaa inni Oromoon Oromoodha kanaaf maqaan hayyoonni irra walii galanii kutaa Oromoo Walloo tanaaf maqaan mogga'uu qaba sablammii irraa ka'ee maqaan jijjiiramee fi ba'uu qaba. Tooftaa barbaachiseen siyaasa bilchaataadhaan nuyi Amaara hin jibbine dhugaan sin jedhan akka aartiitti yeroo diraamaa maal hojjennu afaan Amaariffaatiin dorgoman. Amma afaan Oromootiin yoo dorgomte eessa galte deemee naannoo kan qoratu waan ta'eef dirqama gara afaan Amaariffaa ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef afaan Oromootiin waa hojjechuudhaaf Oromiyaa gara buluun dirqama keenya waan ta'eef gara kutaa Oromiyaa soo gallee gaaffii keessa ijoodha haasaa waan dheeresseef na uffachaa. Oromiyaan hanga tokko nurra jirti amma xiqqoo maaliif namni isaanii yoo du'e in argamaa fi mul'ataaf osoo wanni birallee hin godhamuu dhabame seenan isaanii ni dubbatama. Nuyi tokko nama nu dabarsuus hin qabnu nama nu dhaga'uus hin qabnu ka qabsoofnu garaan sin taa'u nama garaan beeku qabsoo namuu irra waan haftuu miti garaan nu beekan hin deenyeen ta'e yaaduu hin dhiifnu saba keenya dhiiga tokko nuyi maaliif isaan achirraa nama gannuu fidanii nama nu tuwatu hayyoota keenya as keessa isoo kan hayyoota qabdu jedhanii nu gaafatanii yookaan achii gad erganii hayyoota nu qoratu
Kuni maaliif Oromiyaan nu jalaa nu laafifte akka kamitti nu laalanii nu lafee takkittiidha. Abbaa tokkoon nu dhashee jennee abdii qabna. Ammoo tokkuma abba jaalatee abba jibbani tokkuma Oromoon bakka dhannu qabnu. Waan kana haala kanatti nu to'atuu qabanii. Haaromsiisi wanni godhamee jiru. Haaromsa kanarrattis haaromni deema dudgadhanii deeman kana kuni waan hin taane sirriitti nama akka haaroomi akkan haaroomiin nuuf nama nu qoratee nu waan kana isaan biratti nu mijjeessu hayyoota hedduu qabna beekaa hedduu qabna beekan dhokatee taa'u jira carraan dhossite kuni dirree nu baasuu qabanii nu to'atuu qabanii nuhi isaan jirra jireenyi keenya yoo isaan jirra nuun jedhe malee qofaa daangaa nu hedduu jira asii bichi sirbuun akka bishaan birdisii keessaa bichuma yoo daafine achuma irratti dhumaa taa'u jirra. Oromoon nu to'atuu qabanii. Maqaan Ibrahim Hussein jedhaan jedhani yookaan immoo Raayyaa Saboon jedhama. Raayyaa Saboon. Yaanni nan qabu akkuma Oromoon jettu afuuffaan madaan fayyisuu jedhan. Afuuffaan madaan fayyisuu haaromsi sirrii ta'e godina keenyarra akka jiraatu barbaanna. In fakkeessan malee hin haaromsine. Fakkeessan immoo haaromsan ta'u. Kanaan dhaabonni maqaa Oromoo qaban maqaa Oromootiin ijaaraman walloo quban qaban na fakkaata dhiifama naa godhaati walloo quban qaban biiroo xiqqishoota kireeffateetu hedduu keessa magaalaa keenya yookaan Sammatee yookaan Baatee yookaan Kamisee yookaan Booraa magaalaa hedduu qabna magaalaa keenya kana keessatti banuu dadhabee dhaabolli Oromoodha inni waggaa 400 nutti xiqqaate waggaa 27 kana osoo federaalizimii sirriin dhufeera jedhamu haga walloon hin bilisoomne haga walloon hin haaromne Oromiyaan akka nagaan taane beekamuu qaba. Qubii tokko dhukkubsatee tokko fayyaachuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Nutis qaamuma Oromoo waan taaneef. Namni godina kanarratti aangoo gurguddaa qabuu fi mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhata walitti qabu namoota nuti jibbaarraa qabnu malee nama bakka nu bu'u miti wanni ilaalamuu qabu. Obbo Juwaares haa ta'u Lammaafaas haa ta'u namnoonni isaan hariiroo walii qaban sun isaan sirriidha Oromoo walloo bakka bu'a jedhanii seehan garuu bakka nu bu'u. Kanaaf gara hawaasaa seenanii gara uummataa gadi bu'anii rakkoo jiru laaluu qabanii qorachuu qabaniidha kan nan jedhu. Dangiya Umaraji yookiin nadhii gammadaan an jaan. Maal jedhee maaliif hawwatan duraan dursa maqaa ibsa fosoltaa nadhii gammada eessa akka jiru OBN OMN bakka inni irraa baasuu waan qabuuf dirqama hojii manaa isaa waan ta'eef saniif hin dursi. Haaromsi gubbaarraa lallabamu inni dammariin gubbaarraa lallabamu kun inni dammarii kan jenne Oromoo fi Oromoon wal taa'idha'amuudha malee yookiin nuti ofii keenya akka beekwanni waan keenya qabannee ida'amna malee waan isaanii fudhanne hin dammaramu nuti. Yoo amma Finfinnee dhayne yoo Adaamaa dhayne abin miti yoo Dirree Dawaa dhayne dhaabonni Ihaadig afran jiraniimi isaan afran waajjira mataa ofii qaban. Garuu waan si ajaa'ibu dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yoo jedhame akkamiin Kamisee irra godin monii takka banachuu dadhaba. Waajjira takka kamiin banachuu dadhaba. Ni Oromoo miti. Keessattuu kun diini godina Oromoo walloo kanarratti gaasii qabnaan walloon godina sadi ta'eeti. Amma Dabuu walloo jedha Daseerratti. Amma Samee walloo jedha Waaldiyaarratti Oromiyaa zoon jedha. Waa subhaanallah waan rabbi sin ajaa'ibu wala kana deemee ilaala ummee obboleeyyan. Mee eessan qoqqoodanni eessa qoqqoodamna. Hiranii nu fitan asiin nu qoodan achiin nu qoodan asiin nu qoodan asiin lafa keenya tokko saama. Asin lafa keenya tokko saama. Galatoomaan jedha jalqaba irratti kanan galateeffadhu. Qeerroon haaromsaa Oromiyaa yookaan tiimiin Lammaa Magarsaa osoo as dhufee nuun ilaalin qeerroon Oromiyaa osoo as dhuftee nuun ilaalin lammii keenya jettanii isin qeerroon diyaaspooraa as dhuftanii nu ilaaluu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jaa baay'ee ulfaadhaa. Kanatti aansuudhaan ergaan ani dabarsuu barbaadu na dhaga'uu danda'a miidiyaa kanaan bilbilaanis bilbileef hin jira gurmeessaa ayyaana Koongireesii Federaala Oromoo irraa Addisuu Bullaala bilbilaan bilbilee fi paartiin Koongireesii Federaala Oromoo godina Kamisee irratti waajjira kottaatiin hubanaa jedhanii gaafachaa ture.
Goorirraa hiriyaan kiyya ayyelee firrisaa jedhama kan wajjin baranne anaaf bilbilee isaanii irraa fudhatee ergasanii bilbilee fi waajjirri banamee irratti hojjetamuu jira amma. Garuu nu gamta naannoo Amaaraa kee jirruuf ta'uu hin beeku uummanni naannoo Oromiyaa jirullee karaa paartiitiin illee osoo as keessatti hojjetame isaanillee nuuf qabsaa'uu danda'u jechuudha. Ammas irra deebi'ee ergaa kana isaanii nan dabarsaa. Biyyi amma keessa jiru tuni Dhummuugaa jedhamti. Dhummuugaa lafa seena qabeetti biyyi Jawaaritti dhaale sunis Dhummuugaadha. Achi gara Walloo keessa Amaaraa keessa jirti ammas Dhummuugaa jedhamti. Dhummuugaa jecha maqaa Oromoo ta'uu ibsa. Gubbaa Gaalaa, Gugguftuu, Saayint, Boorana. Booranni Oromiyaa keessa qofaa miti, Booranni asis jira. Hin beekamu garuu. Gootni Oromiyaa keessatti maqaan isaanii seenadhaan barraa'ee galmaa'ee taa'e Walloo keessas jira. Garuu uummanni Oromoo Walloo barachuu dhabuurraa kan ka'e seenaan gootota isaanii hin galmoonne. Darbe. Uummanni Oromoo Walloo ilmaan Oromoon dhale keessaa Booranaaf Baareentu. Baareentuun kan dhale keessaa tokko Hiddisaadhaa Oromoo Wallooti. Garuu kutaa Oromiyaa keessatti Oromoo Walloo hin jedhamnu har'as borus. Oromoo Walloo beekamuu qaba. Ka duritti deebi'uu qaba. Meetirri tokko osoo nafin bahaan Affaarin lixaan Amaaraan dur kaartaan kaafamee jiru nu deebi'uu qaba. Warroonni godina bulchaa turan dur Affaaritti nu gurguraa gadiin lixaan Amaaratti nu gurguraa turan. Lafti keenya dhumate gurgurame dhumate. Lafa akka ta'e lafni lafee akka ta'e warroonni diiyaaspooraa isin ni beektan Awurooppaa fi Ameerikaa keessa lafti hagam akka qaalii taate ni beektan. Hawaasni keenya barachuu dhabuuf dhimma daangaa kana qawween sodaachifamaatee olarraa hiiqatii jira. Kanaafuu dhimmi daangaa Oromoo Walloo aanaa jillee Dhummuugarraa kaasee haga baatee beekamee nuuf sararamuu qaba. Daangaa duritti nuuf deebi'uu qabaadha. Haga raayyaa lammaffaarratti uummanni Oromoo Walloo ka mirga afaan isaatiin barachuu hin argatiin argachuu qaba. Warra Baabboo, warra Iluu, Boorana kana jedhee xumuruu hin danda'u. Godina haga sadii keessa jira. Tigraay jala ni jira raayyaan. Walloo Kibbaa Waldiyaa jala ni jiran Oromoon. Walloo Kibbaa jala Dasee jala ni jiran. Uummanni kun mirga afaan ofiitiin barachuu qaban, argachuu qabanis dirqama. Oromoo waan ta'eef raayyaan Tigriffaan barachuu hin qabu. Eenyummaa afaan isaatiin barachuu qaba. Waldiyaanis akkasuma. Daseenis akkasuma. Ummata kamisee qofaa miti Oromoon akka waliigalatti godinni Oromoo ummata Oromoo haaromsi kabajamoo obbo Lammaa Magarsaan naannoo Oromiyaa irratti fidaa jiru kamisee godina Oromoo Walloo dabalatee bu'uu qaba. Haaromsi godina kamisee irratti hin gaggeeffamne soba. Kabadheen gaddaa walgahii yuunivarsiitii irraa yeroo dhufu weelkaamii nu teessee federaalizimiin Itoophiyaa keessa hin jiru wanti jenneen jiran hin jedhatu har'a haaromsaan dhaabas bakka sila jirurraa bakka biraatti itti gaafatama godhan jijjiiranii federaalizimiin kaleessa hin jiru har'a jiraan hin jedhe. Ummata yeroo fakkaatutu yeroo waliin jijjiiramee nu bulchuu jira malee haaromsaan qeerroon nu bulchaa hin jirtu. Qeerroon humna baramtee gohaa qabna. Isaanii oli dandeettii hooggansaas qabna. Barataa yuunivarsiitii irraa eebbifame carraa guddaa ergatee bakka barnoota bakka isaan madaalu kennamuufii qaba. Yoo qabeenya uumamatiin eebbifame baadiyyaa keessa deemuu hin qabu digirii qabatee osoo warri dippiloomaadhaa aanan kenna dippilooman baramee akka bulteen beekna. Ammalleen maaliin akka bulaa jirtus ni beeka digirii ta'us. Kanaafuu uummanni barataan barate ni jira. Haaromsi hin jiru haaromsi godinarraa ka'ee gaggeeffamuu qaba gabaabatti. Namni bakka wal jijjiiruun haaromsan ta'u. Nuti gabrummaa kaleessa jala turre keessaa baanu dhiisii dabalaa deemutu jira. Baane ganaadha. Maal juu barbaadetti haguma kanatti olirraa kaasee haga gandatti diriiree kan jiru yeroo nuti haaromsasii kallattiin agartee Dooktor Abiyyi Ahmad akkana jiru jira. Obbo Lammaa Magarsaa akkanatti jiru jira. Jawaar akkana jirutti jira ogaa jennu jaalattanii jibbitaniis numattu sin busha malee isaan achi dhufanii isin hin bushan nu jiru jira. Ifaa bilisaan. Ifaa bilisaan. Jaalattanii jibbitaniis Dooktor Abiyyi fi Lammaa Magarsaa achi dhufanii waan isin godhan hin qabanii Jawaaris aluma taa'eetuma iyyuu jira malee isin hin godhanii numatu sin bulchaa kanuma nu jennetu tahaa akkasitti kan bulutti jiru. Nuti hambaa nyaataa turre bara dheeraa. Hambaa jararraa hafe nyaataa turre. Hambaa nama quusuu otoo ta'e uumii bara itti quufta. Kan nama quusane jechuudha. Kan siis hin beelessine kan siis hin quusane sani nyaataa turre.
diinni illee nurraa cabeetuma bitittin jayeeti yaada isinillee galatoomadha carraa kanarratti dhuftanii akkanatti rakkoon keessan maali nuti Oromoodha agartee nuti waliif dirmata nuti waliif foon jettanii dhuftanii akkanatti rakkoo keenya nu gaafatuudhaaf baay'ee galatoomadha du'aa isinii goona karaa nagahaa galaadha guyyaa biraatis wajjin jirra. Faris? Aye. Yoom deebitanii Melbourne? Melbourne ani baatii lama kan dhufe. Garuu akka ijoollee baatii lama sinan deebi'an asitti fakkaatu uummata keenya kana wal argeen hin geessifne. I think more baatii lama nan dabaladha na fakkaatu baatii afur. Akka sayyaada. Isinoo hagam turtan? Nairobi turte? Nairobi ture. Nairobi baraalee Nairobi ture jira. Nairobi yoom turte yoom Nairobi bara 2001 akkana ture. 2007 seenee 2009. Ani yeroo sana Ameerikaa seenee ture. Akkasii baafadhee ture. Abbaan kiyya garuu achi ture. Eenyu kan jedhu? Dr. Bishaan beektaa? Dr. Bishaani. Dr. Bishaani. Hin beektaa Dr. Bishaani? Dr. Bishaani ilma walloo jee isa kan lafaa fuudhee naan deemaa ture. Dhugaa. Abbaa kiyya ni beektaa? Abbaa keenan beeka eenyu muqachattii teessan burtukaan. Burtukaan Ajaa'iba ajaa'iba. Tokko kan yeroo sanatti jiru. Kamaal hangafni Kamaal. Kamaal. Si addunyaan kun ilma doktorii. Oromoon hundumtuu nama yoo. Oromoon hundinuu nama yoo. Abbaa kiyya hojii olqoo qabu. Amsa qabda abbaa kiyya. Wal agarra Dr. Bishaan everyday wal agarra. Ammallee odumaa anatu walloo dhaqa jettu ilmi kee duraan dursee walloo dhufee. Akkasiiti. Wallo ndofne ayye galatoma isin martin ollo era ayye ayye karana ga ayye wa alaikum salam kero si esatti jijjiirratanii ayye karo bittimo abo jira ajaiba ayye jaarsatti naa kennu jaarsa waan hin gaafadhuun qaba ayya gabaamteetti qara itti bilbila argatte adimu kan hoteelichaa paasaporo argattu Aishuma, I think bilbila le achuma tafte da. Ayye galatoma hedduu sin jaalladha wallahi jaala guddaa laazima I'm so bad at